barattoota keenya wantoota isif fayyada jedhu guyyaan guyyaaniin isinii dhiyeessa. Har'ammaa isin agarsiisuu fedhe mee jawwaala keessan keessatti akkamiin afaan Amaariffaa barreeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Hayyee jalqaba as isheentan jechaadha. Pilaastariin beektan hunduu keessaniiti. Eega achi keessa isheentanii maal gootanii barreessitanii agaranya Amharic keyboard kan jedhu kan akkanatti barreessatan yookaan immoo inni Amharic keyboard yoo gootan illee isinii dhufa jechaadha. Akkuma isinitti lakkinu akkana gootanii yoo barreessitan illee isinii dhufa. Arma irratti naa dhufeera hanga buufadheen jira. Kanaafuu bakka inni jirutti kunoo armanaa jira jechaadha. Isa keessa nasheenaa eegan isa keesheenee filannoon kiyya isa ta'uu qaba. Kana ta'u kanatti cammaarii ቋንቋዎች ከጀሩንኒ isa keessa nasheenaa. Okay, eega isheenee kinoo akka agartan afaan Amaaraa isa kana oon godhadha. Arabiin isa kana Arabiis oon godhadha. Afaan Oromoo isa kana Oromoos oon godhadha jechaadha. Ingilishis oon godhachuu danda'a. Afaanota dabalataa ofeetan Tigireenyaan jira. Isallee oon godhachuu ni dandeessanii. Eega kana oon godhadhee mee amma garee keesheenaa. Okay, garee keesheenee barreessuuf jechaadha fakkeenyaaf. Okay, garee keesheenee barreessuudhaaf amma barreessuuf fedhe afaanota kinoo ka jalqaba Ingilishittu naa dhufeera jechaadha. Afaan kana waan jijjiiruu barbaade garuu aramaan tuqadha jechaadha. Bilbiltana. Okay, ishee ammuun tuqadhe akka amma agaraa jirtan Arabii naaf ooleera jecha Arabii maalii duraan afaan Arabii banaa godhadheen jira waan ta'eef ammas dabalataan bakkuma duwwaa bilbiltana yookaan immoo mallattoo akka wanni tana ammuun tuqadhe amma immoo Ingilish naaf ooleera barreeffachuu hin danda'a jecha Ingilishis ammallee achuma ammuun tuqadhe Arabiin na deebi'ee Amaara yookaan immoo Amaariffa naaf ooleera jecha qubee Amaariffaati. Deebi'ee achi ammuun tuqee Ingilish afaan Oromoos fuudhee jira. Hundumaallee itti fayyadamuu dandeessanii siin jedha keyboardii kanaan.